Dhaabbanni tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa haala qulqullinaa fi bishaan dhugaatii irratti dhaabbata piroojeektii USAID Urban Wash waliin mari'ate. Maricha irratti ittaanaa kantiibaa fi qindeessaa kilaastara dinagdee magaalaa Adaamaa obbo Mulaatuu Dhibbaa, hojii gaggeessaa dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa obbo Ahimad Abdul Jalil akkasumas seektaraalee qindaa'arraa kanneen walitti babbaan waliin marii taasifamedha. Hojii gaggeessaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa obbo Ahimad Abdul Jalil kaayyoo marichaa ilaalchisee haasaa taasisaniin dhaabbilee miti mootummaa adda addaa waliin hojiilee gurguddaan hojjechaa akka turan ibsuun ammas dhaabbanni miti mootummaa USAID jedhamu karaa imbaasii Ameerikaatiin mootummaa federaalaa waliin ta'uun sochiilee gama bishaan dhugaatii fi qulqullinaatiin magaalaa Adaamaa filachuun dhaabbanni kun hojjechaa akka jiru dubbatu. Dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa waliin hojiilee gurguddaa hojjetaa jira. Kana keessaa dhaabbata miti mootummaa USAID karaa imbaasii Ameerikaa mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaan sochiilee qulqullinaa fi bishaanii wal qabatan urban sanitation kan jennu isaan irratti hojiilee tokko waliin hojjechuuf walii galtee ji'a ja'an dura galame akka biyyaatti launch ta'ee amma immoo magaalota irratti akka jalqabamuuf mallattoo yeroo isa walii galame gara hojii gallee jirra. Kana keessaa kan filamee akka magaalaatti irratti hojjetamuuf filatame keessaa magaalaa Adaamaati. Magaalli Adaamaa hojii kanaan muuxannoo gahaas jajjabinas waan qabaniif gama biyyaatiin gara dhaabbata Urban Water Association gama jedhuunis marii gaggeeffame gama kanatti dhufamee hojiin jalqabamee jira. Kanaafuu jedhu obbo Ahimad dhimma qulqullina bishaan irratti seektaraalee qindoominaa waliin marii gochuun hojiitti galuuf marii gaggeeffamedha jedhu. Kanaaf mariin keenya guddaan addaa magaalaa irratti maal hojjechuu dandeenya dhimma qulqullinaatii fi saaniteeshinii wal qabate akka magaalaatti seektaroonni qindoominaa keessattuu manni qopheessa faayinaansii maaxaa barnoota fayyaa bishaan eegumsa naannoo daldala dabalatee koomishinii turizimii dabalatee hojiitti waliin gallee string komitee koree teeknikaa kutaa magaalaa hooggantoota seektaraa fi hanga aanaatti hundeeffamee hojiitti galuudhaaf kan barbaadame. Dhaabbata Chemonix Project USAID Urban Wash jedhamu irraa kan dhufan obbo Kaffayaaloo Walda Samayaat gama isaaniitiin akka jedhanitti magaalaa Adaamaa waliin hojjechuu keenyaan kan gammannudha jechuun magaalaa Adaamaa gama dhiyeessii bishaanii fi qulqullinaatiin jiruuf fooyyee gochuudha jedhu. Kanaafuu jedhu jiraatan magaalaa Adaamaa bishaan qulqulluu fi mana fincaanii haala kamiin fayyadamaa akka jiru mari'achuu akkasumas koree qindaa'an seektaraalee keessaa filaman waliin kan hojjennudha jedhu. Itti aanaan kantiibaa fi qindeessaa kilaastara dinagdee magaalaa Adaamaa obbo Mulaatuu Dhibbaa seektaraaleen magaalaa keenyaa ergama waajjira isaanii beekuun hojjechuu keessattuu manneen barnootaa bishaan qulqulluu fi mana fincaanii qulqulluu barattootaaf tajaajila akka kennan gochuu waajjirri yaadaa fi turizimiis hoteela qulqulluu fi mijataa akka ta'u hojjechuu fi kanneen biroos qixa kanaan hojjechuun ga'ee keessan ba'achuu qabdu jechuun dubbatan. ትምህርት ቤት ውስጥ የጸዳ ውሃ ለተማሪዎች አገልግሎት ሲባል ሁለተኛ አዳፍ ቱሪዝምንሲ የጸዱ ሆቴሎችን ጽዱ ቅድምም እንደተገለጸው ማለት ነው ለዛ ሲባል ፈያዳን ለክ መከነቸው ማን ቆጴሳ ሲልማዩ ሳኒቴሽን መጋላ ከና ካኒ ቁልቁልና ሳስ ማልሳስ ከኔ ጉይሳ ዋጅሪ ቢሻኒ ሙስለ yobbummaadhaani barreessa dasaas keessatti jechuudha. Hojii gaggeessaa mana qopheessaa magaalaa Adaamaa obbo Firiyaad Mahammad magaalaa Adaamaa keessatti bishaan qulqulluu fi manneen fincaanii ammayyaa ta'e hojjechuun hawaasni akka fayyadamu akkasumas qulqullina magaalaa eegsisuuf dhaabbata gara magaalaa keenyaa dhufe kana cinaa kan dhaabbannuu fi nutis gama keenyaan kan deeggarruudha jedhu. Dhiyeessii bishaan irratti akkasumas immoo magaalaa keessatti manneen fincaanii ammayyaa ijaaruu fi qulqullina magaalaa waliin eegsisuudhaaf dhaabbati kun deeggarsa barbaachisaa godhuudhaaf as dhufe kan nutis gama keenyaan deeggarree isaan wajjiniin kan hojjennu ta'a. Marii kan irrattis seektaroonni dhimmichi ilaallatu adda addaa waajjira bishaanii dabalatee waajjirri mana qopheessaa waajjirri fayyaa maallaqaa fi kanneen biroos irratti argamaniiti jiru. Gama kanaan nutis deeggarsa barbaachisaa goonee wajjiniin hojjechuudhaaf qophiidha jechuudha.